Yeroo ammaa kanatti namoonni hedduun keessan online shopping platformii kanneen akka Alibaba, Amazon, AliExpress fi kanneen kana fakkaatan irraa meeshaalee garaa bituudhaan fayyadamuu ni barbaaddu. Kanaafis immoo viidiyoo kana keessatti online shopping platformii jiran kana keessaa AliExpress fayyadamuun akkaataa ittiin meeshaa barbaadan tokko bituu dandeessan, dabalataanis immoo fiikoon meeshaan AliExpress irraa haala kanaan bitadhee unboxing godheenanii isinitti agarsiisuuf deema. Dursa garuu gara viidiyootti seenseniin viidiyoo kan like gochuun isinii waan tokko waan hin miineef anaan immoo waan jajjabeessuu fi amma gara viidiyootti seenseniin viidiyoo kana like akkasumas chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan immoo subscribe gochuun dabalataanis amma isiniif danda'ametti viidiyoo kana VPN akkanaaf daawwattan isin gaafachaa amma yeroo son gubin gara viidiyootti seennu. So gara viidiyootti yommuu seennu jalqaba irratti AliExpress irraas ta'e online shopping platformii garaa irraa waan meeshaa bitachuudhaaf dursa payment method Mastercard yookaanis immoo Visa card qabaachuun dirqama jechuudha. Kanaafis immoo agaarraatti Mastercard ta'e Visa card akka itti banattan yookaanis immoo hagaarraatti hin qabdan yoo ta'e viidiyoo yeroo darbe chaanaalii kana jalatti isiniif hojjedhe viidiyoo tambineelii kanaan jiru jechuudha. Deemtanii daawwachuun akkaataa ittiin Visa card banattan akkasumas illee Visa card keessan sanarratti immoo baalaansii top up gochuu dandeessan illee baruu dandeessu jechuudha. Erga immoo payment method kana yookaanis Mastercard kana banattanii booddee immoo jalqaba irratti wanti isin gootanii gara Play Store haala kanaan deemuun aappii AliExpress install godhattu. Sana boodas erga aappii kana install gootanii booddee immoo emailii yookaanis Gmail account keessan fayyadamuun sign in ni gootu. Yeroo sana gaastaniis haala kanaan aappii AliExpress irra meeshaawwan jiran access gochuu dandeessu jechuudha. Kanaafis immoo osoo meeshaa hin bitin akkasumas illee ordering godhin dura immoo wantoota isin consider gochuu qabdan yookaanis immoo dursitanii beekuu qabdan muraasa isaanii isinitti himu. Inni jalqabaan meeshaa tokko bituu keessaniin dura dursitanii descriptionii meeshaa sanaa dubbisuu qabdu. Sababni isaas yeroo tokko AliExpress irrattis ta'e online shopping platformii garaa irratti amma fakkeenyaaf fakkii yookaanis immoo suuraa kaameraa isiniif kaa'u sana booddee gaafa isin description isaa dubbistan immoo wanti sun kaameraa osoo hin taane paakeejiitti kaameraan sun isiniif dhufu yookaanis immoo kaartoonii isaa gurguruu danda'u jechuudha. Kanaafis dursitanii descriptionii productii bituu barbaadan sana seeraan dubbisuu akkasumas illee adda baafachuu keessanii mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Akkasumas inni lammaffaan immoo yeroo productii tokko bituuf filattanii jettanii akka inni free shipping ta'e yookaanis immoo tolaan gara biyyaatti isiniif ergamu mirkaneeffachuu qabdu. Kunis sababni isaa yeroo tokko meeshaa tokko gaafa isin gatii gadi bu'aadhaan filattanii jettan garuu immoo gatiin ittiin shipping ta'u baay'ima tokko overprice gochuudhaan gatii wanta sanaa caalaa akka inni isin jalaa ta'u isiniif gochuu waan danda'uu fi hamma isiniif danda'ametti wantoota free shipping ta'anii yookaanis immoo productii free shipping ta'e filachuu qabdu jechuudha. Akkasumas inni biraan immoo productii isin AliExpress irraa bittan tokko yoo xiqqaate $15 akkasumas illee isaa gadi ta'uu qaba. Sababni isaas yeroo isin meeshaawwan $15 ol jiran bittanitti gaafa inni gara Ethiopiaatti ergame kaargoo galu qaraxa yookaanis immoo taaskii baay'eema persentii 3 kan jedhamu isin kaffalchiisuu danda'u. Kanaafis yeroo productii tokko bituuf jettanitti make sure akka inni $15 gadi ta'e akkasumas $15 yookaanis immoo isaa gad ta'uu isaa dabalataanis free shipping ta'uu isaa mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Kanaafis erga wanta kana hunda bartan immoo amma immoo productiin bituu barbaade tokko filachuudhaan akkaataa ittiin orderii gochuu dandeenyu immoo isinitti agarsiisu. Kanaafis fakkeenyaaf productiin gara biyya keessaatti orderii gochuu barbaade yookaan bituu barbaade tokko mousepad asirratti argaa jirtan jechuudha. Kanaafis wanta jalqaba godhu description isaan dubbisaa free shipping ta'uu isaa mirkaneeffadha. Sana booddee rating isaa akkasumas illee price isaa erga haala kanaan ilaaleenaaf ta'e booddee productii sana akkuma argitan gubbaa irratti bifa viidiyoodhaan akkasumas illee suuraadhaan dabalataanis immoo review namoota kanaan dura productii sana bitanii waan isiniif kaa'uu fi deemtanii isa research gochuudhaan erga productiin sun quality ta'uu isaa mirkaneeffattanii booddee gara gadiitti buy now kan jedhutu jira. Kanaafis iddoo buy now kan jedhu yeroo isin tuqxanitti steepii jalqabaa irratti adreesii keessan akka isin galchitanii fi isin gaafata jechuudha. Kanaafis jalqabaa irratti country/region iddoo jedhu irratti Ethiopia filattu. Sana booddee contact information iddoo jedhu irratti immoo
maqaa keessan waraqaa eenyummeessaa yookaanis immoo naashinaal ID keessan irra jiru osoo hin dogoggorin asirratti ni barreessitu. Sana booddee lakkoofsa bilbilaa yeroo ammaa kanatti fayyadamaa jirtan osoo hin dogoggorin itti ni galchitu. Inni itti aanu immoo amma immoo istiriit adireesii keessan itti galchuu qabdu. Kanaafis Itoophiyaa jechuudhaan ani amma fakkeenyaaf gimbii waan jiruuf gimbii jedhee PO Box akkasumas illee lakkoofsa saanduqa poostaa haala kanaan nan kaa'uuf jechuudha. Isin iddoo kanarratti Itoophiyaa jettanii koomaa kaa'uudhaan bakka jiraattan qofaa amma fakkeenyaaf Amboo taanaan Amboo, Dirreedawaa taanaan Dirreedawaa, Jimmaa taanaan Jimmaa jechuu dandeessu yoo PO Box hin qabdan ta'e jechuudha. Sababni isaas PO Box hin qabdan taanaan lakkoofsa bilbilaa fi maqaa isin asirratti galchitan irratti hundaa'uudhaan gara mana poostaa sanaatti waan isiniif ergamuu fi salphaamatti deemtanii lakkoofsa bilbilaa fi maqaa keessan kanaan piroodaaktii sana fudhachuu dandeessu jechuudha. Sana boodas immoo erga kana adireesii keessan itti galchitanii booddee iddoo gara gadiitti darbee jiru appaartimentii kan jedhu sanarra dabartanii iddoo isteet jedhu sanarratti ani amma fakkeenyaa fi Oromiyaan riijinii keessan jira. Kanaafis Oromiyaan itti gashaa. Isin Addis Ababaa jirtu taanaan Addis Ababaa, Amaaraa jirtu taanaan Amaaraa jettanii itti ni galchitu jechuudha. Akkasumas illee itti aansee kan jiru immoo siitiidha biyya jiraattan waan ta'eef biyya jirtan itti galchitu. Itti aansuudhaan zip code iddoo jedhu kanarratti Addis Ababaa yookaanis immoo Finfinnee jiraattu yoo ta'e 1000 itti galchitu. Yommuu naannoo biraa jiraattu ta'e 0 furaala kana itti galchuudhaan set as default shipping address kan jedhu kana onii gochuudhaan seefii ni gootu jechuudha. Akkasumas isteeppii inni itti aanee jiru immoo payment method yookaanis immoo iddoon card information keenya itti galchuudhaan payment kana goonuudha jechuudha. Kanaafis haala argaa jirtaniin jalqaba irratti akkuma yeroo darbe viidiyoo koo maastar kaardii irratti isiniif hojjedhee ture iddoo kana irratti kan isin galchitanii kaardii keessan irraa iddoo kaardii detail jedhu irraa dhuftanii kaardii nambarii keessan itti ni galchitu. Sana booddee maqaa ittiin maastar kaardii yookaanis immoo virtual kaardii sana banattan asirratti ni galchitu. Sana booddee expire date isaa itti aansuun CVV yookaanis immoo security code detail master kaardii yookaanis immoo virtual kaardii keessan irra jiru sana haala kanaan osoo hin dogoggorin erga itti galchitanii booddee yoo kaardii keessan kana yeroo biraadhaaf asirratti seefii godhachuu ni barbaadu yoo ta'e save kaardii detail jettanii toglee ofii ta'ee jiru kana onii ni gootu jechuudha. Sana boodas erga wanti information isin asirratti galchitan sirrii erga akka ta'e mirkaneeffattanii booddee immoo iddoo peenaaw kan jedhurraa kilikii ni gootu. Yeroo sanattis seekondii muraasa piroosesii gochuudhaan yoo piroodaaktii yookaanis immoo kaardii isin galchitan kun fully functionii ta'e yookaanis immoo kaardiin keessan baalaansii qabatee ni hojjetatee haala kanaan payment successful isiniin jechuudhaan akka wanti isin bitaa jirtan suni isiniif kaffalamee jiru isiniif hima jechuudha. Garuu immoo akka tasaa ta'e piroodaaktii isin bitaa jirtan suni gara biyya keessaatti hin galu yoo ta'e yookaanis immoo kaardiin keessan baalaansii hin qabu yoo ta'e iirarii garaagaraa isinitti fiduu danda'a. Kanaaf yeroo sanatti iirariin isinitti fidu irratti hundooftanii deemtanii furmaata kennituuf jechuudha. Amma fakkeenyaaf iirarii isin asirratti argaa jirtan kun yoo isinitti dhufe piroodaaktii isin filattan suni gara biyya keenyaatti shiippii ta'uu hin danda'u yookaanis immoo ergamuu waan hin dandeenyeefidha. Kanaaf deemtanii piroodaaktii gara biyya keenyaatti shiippii ta'uu filachuu qabdu jechuudha. Garuu immoo wanti isin ordarii gochaa jirtan kun akkuma kan kootii gara biyyaatti shiippii ta'uu ni danda'a yoo ta'e payment successful isiniin jedhee view order isiniin jedhe jechuudha. Kanaafis iddoo view order jedhu sanarra yeroo isin tuqxanitti haala kanaan order info keessan information isin amma galchitan dabalataanis immoo order ID keessanii isiniif kenna jechuudha. Asirratti gaa wanti isin hubachuu qabdanii information isin galchitan kun sirrii ta'uu qaba. Dabalataanis immoo order ID isiniif kennu kana gonkumaa iddoo dagattan akka hin keenye koppii gootanii nootii keessan irratti seefii godhachuu yookaanis immoo peejii makana screenshotii gootanii illee kaa'achuu dandeessu jechuudha. Sana boodas isteeppiin itti aanee jiru piroodaaktiin keessan maalirra akka ga'e akkasumas illee gara biyyaatti argameera moo hin argamne kan jedhullee iddoo track order kan jedhu sanarra yeroo isin tuqxanitti guyyaa shiippimentii isaa weeraawusiidhaan shiippii ta'uu isaarraa kaasee hamma inni dhufee biyya Itoophiyaa keessa galee kastama apdeetii kanarra ga'utti haala kanaan mana keessan teessanii bilbiluma keessan kanaan tiraakii gochuu dandeessu jechuudha. Ani immoo fakkeenyaaf piroodaaktiin ajajadhe kuni August 22dha. Kan inni na bira ga'u immoo approximately September 10tti si bira gaanaan jedhameera. Garuu immoo haala tracking orderii kanarraa argaa jirtanitti custom update kanarraa
September 4 already gara Ethiopia galee akkasumas illee mana poostaa iddoo adreesii koollee naaf ga'ee jira jechuudha. Yeroo custom updatein kun asirra ga'ee jedhus xiqqoo isheen hedduu sana boodas gara gargaarsa lakkoofsa bilbilaa isin sira adreesii irratti guuttanii irratti hundaa'uudhaan haala argaa jirtaniin miseejii Ethiopia irraa haala kanaan isiniif gala jechuudha. Yeroo miseejiin kun Ethiopia irraa isiniif galee jedhu gara mana poostaa naannoo keessan jiru sana deemtanii product isiniif kenname haala kanaan fudhachuu dandeessu jechuudha. Kanaafis product konaani haala kanaan na bukkee geera gara Gimbii post office deemees illee haala kanaan fudhadheen jira jechuudha. Kanaafis immoo amma itti aansee product bitadhee kun maal akka fakkaatu packaging isaa akkasumas illee unboxing godhee wanti kun maal akka fakkaatu isinitti agarsiisu. Kanaafis haaluma argaa jirtaniin product bitadhee kuni mouse pad jedhama. Inni stable keessan irra kaa'uudhaan mouse keessan smoothly akka isin salphaatti sosochoostanii fayyadamtanii fi product isin gargaarudha. Kanaafis salphaamatti packaging itti haala kanaan packed ta'ee jiru keessaa salphaatti kuttanii ni baastu. Yaa productiin bitadhe kunis haaluma nama isinitti himeen deeksii keessan irraa working deeksii keessan irraa haala kanaan kaa'uudhaan mouse keessan smoothly sosochoostanii akka isin fayyadamtanii fi product isin gargaarudha jechuudha. Isinillee just akkuma inni amma isinitti agarsiisu tutorialii kana irra deebitanii shaakaluudhaaf price isaas baay'ee xiqqoo waan ta'eef ofii keessanillee orderii gootanii yaaluu hin dandeessu jechuudha. Video irra isiniif qabadhe kana fakkaata ture. Video kana irratti akkaataa ittiin AliExpress irraa wantoota garaagaraa orderii gochuu dandeessan sirriitti akka bartan abdii guddaan qaba. Kanaafis ammas video kana laayikiin godhe taanaan laayikii dabalataanis immoo chaanaalii kanaaf haaraa taanaan subscribe gochuun video itti aanu nama deebinee walitti deebinutti nagaan naaf tura.